Raashiyaan waltajjii yaada furmaata rakkoo Afrikaa ja'amtoota magaalaa Finfinnee ta'amtu irratti hirmaachuu fi deeggarsa qabaachuu fi beeksifte. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa hirmaattota yaa'ii waliigalaa mana marii biyyaalessaa irratti hirmaataniif yeroo ammaa taasifannaa taasisaa jiraachuun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessaa guyyaa har'aa hoteela Iskaalaayititti waltajjii isaa jalqabuuf qophii taasisaa jiraachuu ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedha qaala'insa mana kiraa laalchisee haaromsa taasisaa jiruun bara 2018tti daballeen kiraa manneen magaalaa dhibbantaa 11.5 qofaan akka ta'u murteesse. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sila dhaqqabu guyyaan irraa adoolessa bultii 8 bara 2026 kanneen amma dhageessan hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'ina duutaan Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov daawwannaa isaa magaalaa Finfinnee taasiseen furmaata Afrikaatiif Raashiyaan deeggarsa qabaachuu hime. Walitti bu'iinsa Afrikaa keessatti uumamuu hiikuudhaaf ardii Afrikaaf dursa kennuufii qabnaa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kun Raashiyaan Afrikaa kan deeggartu ta'uu hime. Ibsa kana kan kenne dura ta'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf waliin marii erga taasisaniin booda ministeerri kun ibsa laachuu mul'ate. Raashiyaan rakkoolee naannoo Saharaa gadii biyyoota akka Saahel Gaanfa Afrikaa keessatti mul'ataniif xiyyeeffannoo addaa kennaa jiraachuu Sergey Lavrov hime. Tasgabbii dhabuun Suudaan Kibbaatiif Liibiyaa keessatti ajandaa Raashiyaa keessaa akka jirus mirkaneessite. Akkasumallee biyyi Raashiyaan tattaaffii Afrikaan qormaata isii mudatu furuuf taasiftu akka deeggartu hime. Ministeerri dhimma alaa biyya Raashiyaa Sergey Lavrov dabalataan akka jeetti qajeelfama rakkoo Afrikaa furuudhaaf Raashiyaan Afrikaa kan deeggartuu fi gama nageenyaatiin Afrikaa waliinis kan hojjetu ta'uu beekse. Daawwannaan tun immoo hariiroo tarsiimoo Raashiyaan gamtaa Afrikaa waliin qabdu cimsuuf akka teessimeeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis guyyaa kaleessa daawwannaa ministeerri dhimma alaa Raashiyaa magaalaa Finfinneetti taasise kanaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaan baga gara magaalaa Finfinnee dhufte jechuudhaan mariin isaanii tana keessatti ammoo Raashiyaa fi Itoophiyaa jidduu hariiroo jirtu daran cimsuudhaaf kan mari'atan ta'uu beeksisan. Komishiniin marii biyyaalessaa dhimmoota biyya gurguddoo hedduurratti mari'achuudhaaf itti qophaa'aa ture guyyaa har'aa hirmaattonni marii komishinii biyyaalessaa magaalaa Finfinnee seenaniif simannaan taasifamaa ooluu himame. Komishiniin marii biyyaalessaa qaamolee hawaasaa fi qooda fudhattoota marii waliigalaa irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Finfinnee dhufaniif simannaa taasisaa jiraachuu ibse. Simannaan marii hirmaattotaa kunis Yuunivarsiitii Paabilik Sarviisii Itoophiyaatti kan taasifamu yoo ta'u, simannaan taasifame kunis naamusa kan qabuu fi tasgabbaa'aa akka ta'e hirmaattonni marii tanaatiif magaalaa Finfinnee dhufaniiban. Marii fi marabbaan rakkoo isii furatti biyya jabduu fi dinagdeen badhaate ta'uu dandeessi horachuudhaaf hirmaattonni kunneen marii taasisuudhaaf dhimmoota biyya gurguddoo irratti murtee kennuudhaaf magaalaa Finfinnee dhufuu himan. Rakkoolee biyyattii keessatti yeroo ammaa tanaa mudatanii fi rakkoolee baroota dabran kana keessa dhufan mariidhaan akka hiikamuuf irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Finfinnee dhufanii jiran. Hirmaattonni magaalaa Finfinnee dhufan kunillee magaalaa Finfinnee misoomtee fi haala kanaan bareeddee arguutti gammachuu isaanii ibsatanii jiran. Marii waliigalaatuun adoolessa 8 bara 2018 kan jalqabdu yoo ta'u, hangasitti ammoo hirmaattonni marichaa irratti hirmaachuuf magaalaa Finfinnee dhufan daawwannaa misoomaa kan taasisanii fi leenjii hubannoo cimsuu kan kennamuuf ta'uun ibsamee jira. Dhimmi komishinii marii biyyaalessaa kunis dhimmoota biyyaa gurguddoo kan hammatu yoo ta'u, isaan keessaa immoo dhimmi magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi magaalaa Moyaalee akkasumallee haala biyyaatii fi kutaalee naannolee garaagaraa irratti kan mari'atan ta'uun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessaa naannoo Tigraay irraa kana fi naannolee Itoophiyaa jiran magaalotaa fi aanaalee hunda dabalatee namoonni 4,000 ol magaalaa Finfinnee seenaa jiraachuu ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa qaala'insa manneen kiraa jiraattotatti dabalaa jiru laalchisee haaromsa taasiseen bara 2019 akka Itoophiyaatti bara seenuuf deemu kanarraa kaasee daballeen kiraa manneen dhibbantaa 11.5 qofa akka ta'u murtee dabarsuu beeksise. Biiroon misoomaa fi bulchiinsa mana jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka beeksisetti daballeen gatii kiraa waggaa haqa qabeessaa fi seera qabeessaan akka raawwatamuuf bara 2019tti magaalaa Finfinnee keessatti dhibbantaa 11.5 akka ta'u raggaasisuu beeksise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ba'aa jireenyaa lammiilee hir'isuu fi gochaalee seeraan alaatii fi soba gowwoomsa adda addaatiin kiraa manaa keessatti raawwataman dhaabbataadhaan to'achuudhaaf tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachuus beeksisee jira. Bu'uura labsii to'annoo kiraa manaa kanaan dura baheen biiroon misoomaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee mana jireenyaa bara baajataa 2019tti daballee kiraa waggaa haqa qabeessaa akka ta'uuf dhibbantaa 11.5 raggaasisuu isaa mirkaneesse. Kana hordofuudhaan galmeen haaromsaa waliigaltee abbaa qabeenyummaatii fi kireeffataa haaraan mana jireenyaa dhuunfaa guutuu magaalattii keessatti guyyaa irraa adoolessa takka bara 2018 irraa eegalee waajjiraalee bulchiinsa mana jireenyaa kutaa magaalaa jiran
torbaan hunda keessatti ifatti hojiirra akka oolu ibse. Akka waajjirri kun jedhetti murteen sirreeffama gatii kun akka fedhetti kan murtaa'e odoo hin taane qorannoo saayinsii bal'aa magaalaa keessatti gaggeeffamee fi dandeettii dhugaa jiraattota kafaltii kafaluu danda'an irratti hundaa'uun kan fudhatame ta'uu beeksise. Gama tokkoon hojimaanni kun abbootiin qabeenyaa galii madaalawaa yeroo fi haala dinagdee wajjin wal simoo akka argatan ni taasisaa jechuudhaan gama biraatiin immoo kireeffattoonni kiraa manaa galii isaanii waliin waan wal madaalu kafaluudhaan jireenya tasgabbaa jiraachuu akka danda'an kan taasisu ta'ullee ibsan. Murteen tun dhiibbaa jiruuf jireenya yeroo ammaan tanaa dabalaa jiru hir'isuudhaa fi qaala'insa jireenyaa lammiilee mudate hanga tokko tasgabbeessuuf kan fudhatame ta'ullee beeksisan. Murteen tun murtii madaalawaa ta'uu biiroo misoomaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira.